Namoota malayyaraa qaban wajjin hiriyoomuun qabummaan filannoo gaariidha. Yeroo hundumaa michoota duubatti si gototan jireenya kee keessaa kutii baasi. Akka hin dandeenye namoonni sitti lallaban tasumaas hin barbaachisan. Situ hin beekne malee isaan guyyaa gara guyyaatti si ajjeesaa jiru. Namootatti firoomuu keen bu'aa caaluun argattu taanaan kophaa ta'uu keetu gaariidha. Qabummaan siif dabaluu baatus oomaa sirraan hir'isu. Garuu namoonni amala hin taane qaban bifa jireenya kee balleessu. Mee namoota naannoo kee nammanii jiran ilaali. Erga isaan bartee booda guddachaa moo xiqqaachaa jirta? Firoomni isaanii gara duraatti si deemsisaa jira moo gara boodaatti si deebisaa jira? Hiriyoota sirraa hir'isan jireenya kee irraa hir'isi. Namoonni yaada negatiivaa qaban tasumaa nama gaarii akka taatu siif hin iyyaman. Namoota talaalatti itti dhiyaachuu qabdu danuutu jiru. Nama jibbuun gaarii miti. Garuu akka hin duune yoo barbaadde qaama keessummaa iyyuu ofirraa kotta. Viidiyoo kana keessatti qajeelfamoota hariiroo fayyaalessa namoota wajjin akka qabaattuuf si fayyadan shan sitti himu. Warreen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti dabalamaa. Laayik gochuun viidiyoo kana eegalaa. Hariiroo fayyaalessa namoota wajjin qabaachuuf kan si barbaachisu inni tokkoffaan daangaa mataa kee qabaachuudha. Biyyoonni hundumtuu daangaa mataa isaanii qabu. Biyyi biroon daangaa isaanii keessa yoo seente tasumaan niisan. Addunyaan ati dhuunfaatti qabdu mataa keeti. Mataa keef daangaa mataa kee qabaadhu. Sarara namooti biroon ce'uu hin dandeenye keewwadhu. Eenyuyyuu san akka darbuuf tole hin jedhin. Namoonni biroon amma si baruu qaban qabu. Maaliif uffata uffattee deemta? Wanta qorra sirraa dhorku qofaafi lakki. Qaama kee namoonni biroon arguu hin qabnetu jiru. Qullaa kee arguun isaanii waan si qaanfachiisuuf akkuma fuula kee noksini. Garuu immoo qaama kee biroo uffataan noksitu. Jireenya kee keessa waan dhoksuu qabduuf hin qabne hedduutu jiru. Rakkinni namoota baay'eessa kana. Waan dhoksuu qaban mul'isu. Sun immoo gaabbii isaaniif haala mijeessa. Waan hundumtuu amma isaatti bareeda. Waa'ee kee kan namoonni baruu hin qabne, daangaa kee kan namoonni darbuu hin qabne qabaadhu. Inni lammaffaan namoota rakkina qofaa isaanii irraa fagaachuudha. Namoonni baay'een rakkina barbaadu. Sababni isaa rakkina sanatti fayyadamanii yaada namoota argachuuf. Miidiyaa hawaasaa irraa kan argaa ollu baay'een isaa kana. Ajendaa xiqqoo guddisanii rakkina bicoo arboomsanii namoonni oduu afarsaa oolan danuudha. Isaan waa'ee rakkinaa dubbachuun isaanii sanaan qalbii namaa bituuf yaadaniiti. Garuu sun sin wanta miidhuudha. Gammachuu kee wanta dhorkuudha. Nagaa kees wanta saamuudha. Namoota rakkina qofaa haasa'uu jaallatan wajjin yommuu ooltu sammuun kee waa'ee furmaataa dagatee rakkinatti madaqa. Anniisaan ati hojiif qabdu ni hir'ata. Namoota waan gadii qofa dubbachuu jaallatan gara deeman hundumaatti guunguman mata duree nama dhibbisu qofa haasa'uun kan isaan gammachiisu. Waa'ee rakkinaa mammaakuun wanta rakkina furu kan isaanitti fakkaatu irraa fagaadhu. Namoonni akkanaa vaayirasii gammachuu keetiiti. Baattoo yaaddoof dhiphinaati. 3. Namoota gammachiisuuf jettee wanta sin gammachiifne hin godhin. Namoota diduu bari. Jalqaba akkana gochuu keen jibbamuu dandeessa. Yeroof yaada hin taane siif kennuu danda'u. Sirraa fagaachuu malu. Garuu osoo hin turin gatii isaan siif kennan jijjiirama. Si kabajuu jalqabu. Ejjennoo qaba siin jedhu. Addunyaa kanarraa namatti dursitee gammachiisuu qabdu mataa keeti. Fedha kee awwaaltee fedha namaaf jooruu kee dhaabi. Isaan fedha mataa isaaniif dursa kennanii atis fedha isaaniif dursa akka laattuuf si dirqamsiisaa jiru. Ati immoo maaliif yaada mataa keef bakka dhabdee yaada isaaniif gugguuftare? Waan si amansiifne tasumaan godhin. Ija jabaadhu waan si hin galle gaafadhu. Wanta gochuun sitti hin tolles didi. Hariiroo fayyaalessa namoota wajjin qabaachuuf kan si fayyadu afuraffaan namoota amileessa dhoowwan ofirraa kutuudha. Jarreen kun warreen mul'ata kee irratti qoosanii nama qoosaa godhanii si hambisanidha. Tasumaa ga'umsa keetti amanuun barbaadan. Yaada qabdu yommuu isaanitti himtu karaa itti yaadni kee kufuu danda'u toora galchanii sitti himu. Kun immoo wanta fakkaatu miti siin jedhu. Ofitti amanamummaa waan hin qabneef siinis yaadota ofitti amanamummaa si dhowwan sitti roobsu. Namoonni akkanaa qaama maatii keessa ta'uu danda'u. Garuu amma dandeessetti isaan irraa fagaachuu siif wayya. Yaada qabdu isaan dhoksuu keetu gaariidha. Sababni isaa akka ati hin dandeenye dursanii sitti raaju. Karaa gufaatii kee bal'isanii sitti argisiisu. Namoota milee kee buusan jireenya kee keessaa baasi. Inni shanaffaan namoota fakkeessitoota irraa baqachuudha. Namoonni akkanaa jireenya mataa isaaniin jiraatan taatoo ta'anii diraama jireenya nama biraa hojjetu. Otoo maan qabaatin sooressoof godhu. Osoo yaada keessaayyuu sin qabaatin onnee koo keessa jirta siin jedhu. Hojiin isaanii hunduu gowwoomsaadha. Namoonni akkanaa eenyummaa isaanii dhugaa guuganii gara kee dhufu. Si fakkaatanii sitti dhiyaatu. Amala ati qabdu qabatanii sitti qu. Wanta ati gochuu jaallattu
Isaanis wanta gochuu jaallatan of fakkeessu. Akka ati waa gargaartu si gaafatu. Si qofaatu na gargaaruu danda'a siin jedhu. Dhalli namaa immoo uumamaan bakka argachuuf jaallatamuu ni fedha. Atis isaan gargaaruuf jettee gaagura yaada isaaniitti osoo hin beekin galta. Kiyyoo isaanii keessa seentee of argita. Namoonni fakkeessitoonni sitti fayyadamuu malee si fayyaduu hin barbaadan. Yoo si miidhan malee oomas hin gargaaran. Kanaaf namoota fakkeessitoota irraa fagaadhu. Viidiyoo kanarraa guddaa akka barattan hin shakku. Ergaawwan wal fakkaatoo biroo argachuuf subscribe gochuun mallattoo bilbilaa yookaan notifiikeeshinii cinaan jiru cuqaasuun dagatinaa.